Adagge. Maal? Ashama akkam jirtu hundi keessan bakka jiranii nagaa keenya isinii dhaamaarra viidiyoo biraa walitti deebinee jirra. Ammaluma viidiyoo kanatti kan falaataatan isinii kabajaa isin gaafachaa viidiyoo keenya irraa kan ta'u kan isin bashannansiisudha, kan isin bohaarsuu ammaluma viidiyoo kan falaataatan kabajaa isin isa gara viidiyoo keenyaatti otoo hin deebiin dura garuu laayik gochuu akka hin daganne warri chaanaalii kana falaataatan immoo sabskiraayib godha yoo yaadaaf qiqqaa qabaattan immoo komentii irra nukaa ammaluma viidiyoo kanatti dhufana ta'a. Viidiyoo keenya jalqabaan ni ta'u mucaa tokko sangaa harkisa sangichis akkamitti akka inni balbala baasuu yaalu isinitti agarsiisa. Amma viidiyoo kanatti dhufana ta'a. Sangaa kana jedhe gaasameetani waasni gara fuulduraatti bakka tuubatanii la akkasini ilaaltaniifidha. Viidiyoon itti aanu immoo mana akkasii gara fuulduraatti mana ijaarratanii abdiin qaba. Mana akkasii gisee ijaarrattanis mana akkasii ijaarradha. Gara fuulduraatti mana akkamii akka ijaarrattan hin beeku. Garuu gara fuulduraatti mana akkasii ni ijaarradha. Manni gara fuulduraatti ni godhadhu kana fakkaata kan keessan kan fakkaata. Ani gara fuulduraatti yeroo mana ijaarradhu kana fakkaata kan dhumni isaa akkasina agartanidha. Keessi isaa garuu bareeda bakka waan hunduu gisee keessi isaa bareedu namatti tola. Duuba isaarra immatti ilaanu duuba isaatti miti. Kunis viidiyoo irra sin bohaarsu jedhee isin qabadhe keessaa tokkodha. Innis immoo viidiyoon kuni wal faana kan laallu ta'a. Dirree kubbaa miilaa irratti gaggeeffamu keessaa inni tokko isa kanadha. Dirree kubbaa miilaa sunis kan addunyaa irratti agartanii hin beeknedha. Amma viidiyoo kanatti nu faana ta'a. Viidiyichis immoo kana ta'a jechaadha. Dirree kubbaa miilaa kan akkasiin jaalatan abdiin qaba. Warreen jaalatan amma chaanaalii kana sabskiraayib gochuu akka hin daganne, laayik gochuus akka hin daganne, koomentiis yaada keessanii sanuu dhiyeessuu akka hin daganne. Viidiyoon har'a isinii qabadhee dhufe keessaa kan irra caalaatti isinitti tola jedhee isinii qabadhee dhufe viidiyoon amma laallu kuni. Viidiyichis immoo yaada durree. Ani garuu viidiyichi animeeshiniidha, waan harka namaatiin hojjetame natti fakkaata. Garuu durittiinis akkas gochuutiin nu dinqisiisite jechaadha. Si warreen viidiyoo kana ilaaltan viidiyoon kun animeeshiniidha moo dhugaadha? Kana koomentiira kanaa keessa nan barbaada. Viidiyochi akkuma agartanidha isinis toluu danda'an beekamu. Anaan garuu kan viidiyoo isinii qabadhe caala hunda caalaa kan natti toledha. warreen hiriyaa akkasii qabdan waaqayyo rabbi sinaa gargaaruun jedha. Viidiyoo kana irratti hiriyoota tokko tokko warreen akkas nama godhan tokko jiru. Viidiyoo kana wal faana kan laallu ta'a. Amma viidiyoon kun dhumutti eessattuu akka sochoone
Sekoondii sagalidha. Xiqqoodha garuu sin bohaarsa. Viidiyoon ittaanu kun immoo viidiyoo Oromeeffaadha. Qaalii intarteementii keessa hojjeta ture. Maaf akka ta'e hin beeku amma garuu warri qaalii intarteementii hojjetanii viidiyoo gadhiisuu dhiisaniiru. Maaf Faayisaa beektaati? Faayisaa isaa biyya keenya harreedhaan bishaan kun isa walitti fakkaate gaafa ni isa laalu nyaara kana keessa ol fakkaata tokkuma. Ka'een deemuu inni maal iddoo qabeetaa? Iddoo hojiiti. Addaggee maal? Ani kan natti toledha simmoota akkamitti akka kutanii ijoolleen kana kuttanis galatoomachuun barbaada. Akkamitti akka itti yaaddanii kuttanii uummata keenyaaf gama TikTokiitiin jedhanii fakkaata isin geessanii galatoomaa isinii jechuu barbaada. Viidiyoon amma isinii qabadhee dhufe viidiyoo piraankii Shimallisiin hojjetamedha. Viidiyoo kana ilaalaa bashannanaa isiniin jedha. Viidiyoo kana walumaan haa daawwannu. Muummicha ministeeraa Obbo Shimallis Abdiisaa haasaa isaanii keessaa wanti itti yaadattu yookiin wanti sammuu keessatti dhufu maalidha? Seera fayyaati Itoophiyaati si jammara Shimallis. Maalirra Shimallis? Kan Oromiyaa natti fakkaata. Maal Oromiyaa? Bulchaa Oromiyaa. Bulchaa Oromiyaa? Eesh haasaa isaanii keessa yeroo isaan haasaa godhan wanta yaadattu jechoota isaanii faa keessaas? Ani yaadadhu halkanii guyyaa. Viidiyochis kana fakkaata ture. Warreen ammaatti viidiyoo kana ilaaluun nu faana turtan galatoomaa isin jecha. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu akka hin dagannee. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like godhaa. Yaadaaf qeeqabuudhaan immoo komentii irra nuu kaa'aa. Viidiyoo keenya kan biraan amma wal agarrutti nagaatti. Isa dura garuu like, share, subscribe, komentii.